YouTuber apa kan? YouTuber laakiin numaan argata. YouTuber kan Abdunaasir waan na dhohi bara gisee maallaqa akkasii fide garte. Abdunaasir maa fuudhe jechuudha. Abdunaasir maa fuudhee godaan seenee lakkaa'ee gisee ilaalee firraan eegaatti faaya agarree oolu. Faayidaan qabu faayyaa. Mee ati ibsiif akka YouTube faayidaa ni qabu moo hin qabu? Laa ni qaba faayidaa iddoo faayidaa hedduu qabu faayidaa isaa guddaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajam kota fi dawat kota kenya kamu dawat teman dekat sanu salam tanti tahun rahat Yesus ini jan aran tanah. Aku magarkan kopi tanya tani tufufne aku tufufne jira kopi gapi di wai coba lo tak ini gafan aran tanah ini os kamanne tufufne onan jatan Bilqis to kamu desi sini dia Bilqis to kan negara salam tak Oro. Kingi oro arra gaafii fi deebii waan qabatuuf dhiyaate arra gaafii na gaafatu deema gaawaan na gaafatu baa walumaanuu faana turaa jimaa irraa keenyaa. Nufaana turaa hangalumu viidiyoo kanaafis like godha saganaa subscribe nun godhin ganaa subscribe godha akkasumatti jajjabeessaa bira dhaabbadhaa argartanii yuutuubarri kanatti wal jajjabeessanii wal gaggaafatanii kana wal cinaa dhaabbannu hundinuu isinillee daawwattoota jajjabeessaan cinaa dhaabbadhaa isin hedduu galatoomaa waan nu daawwattaniif kan nu daawwattan gana YouTube irratti nu argin daawwadhaa isinii jenna akkasumatti haasawaa isin dheeressinu karaa qophii keenya jechaa dabalu karaa gaafii tokkoffaa kan Bilqis gaafadhu Bilqis gaafii tokkoffaa YouTube yoom eegalte? Ani eegalee ammoo duraan abdii wajjiniin eegalee kan ammoo eegan balee baatii 8. Amma kaya irratti dalagu jirtu baatii 8 jechuudha. Okay, amma hagala tonfattu YouTube kana si bane YouTube eegalsin jee hagala tonfattu. Kadura hamle si kanne eegalsin jee. Kadura dalaga akkaan hojii dalagu godha Abdunaasir waan hundee yoo jaasajaatti dalagu malee namni si hojii dalagu jiru saniifuu isa hojii eegaltiin eegas banaa. Abdunaasiritu hamle si kanne eegalsin jee jechuudha. Okay, YouTube kana Duratu se malaqaaf seente moo akka nama barnoota taatu seente? Malaqaaf seente. Akka namni daawwattoonni narraa baratanii waan isaanii dalagu kana akka narraa baratanii fi eegale malee ani waa'ee maallaqaa jeen eegallee akkaan beekumsa akka namni kiyyalleen waan babbareedaa gizeen deebisee waan babbareedaa san laalanii gorsa narraa fudhatanii malee ani Samboota maallaqaa jechuudha. Dhuguma beekaa. Naga sambooti waan jiruuf jecha maallaqni sirnaafu laakiin dura maallaqaaf jee eegalte hawwii yuutubara seenuu bas hawwisan hin qabu. Okay, galata. Akkaan beekamu gartee akka Bilqiisaa jee qaceelloo beekamu san gartee saniilee hedduu waan Okay. Okay, rabbiin itti fedhin yoo addunyaa kanarraa YouTube dhamame jaan yookiin YouTube dhaabbata addunyaa kanarraa waan YouTube jedhamu jiru yoo jaan Mee baatu si dhageenya? Wallaahi dhuguma hedduun dhagahama nama keenyaaf illee hedduun nu yuutuubaroonni cirrabbaanii waan nu laalaniif nutillee isaanillee waan babbareedaa waan YouTube kanarraa baraniif walumaan nu baratu. Dandeenyu baakuu akkamitti? Yaani yoo dhabde hedduu goddaamte jechuudha. Anillee ni goddaama daawwattoonni keenyallee ni goddaama jechuudha. Okay, YouTube malee dalagaa biraa dalayda yookiin YouTube malee? Ani dalagaa biraa YouTube cinatti? YouTube cinatti ni dalaga mana namaatiin dalaga eessatti hin dhiise jechuudha. YouTube namni jiruun biyya namaa dhiisamtu akkamitti dhiifte jiruu biyya namaa tana waa meeqaas eeggata amma ilmaanii biyyaa qabna waa meeqa sanumaafuu YouTubera odoon eegganne nuti dalagaa kophaatti dalaganna dalagaa kophaa ni qabna jechuudha namoonni dalaganna. Okay, Bilqis YouTuber apa argatte? YouTuber laakiin numaan argata. YouTuber argan Abdunaasir waan na dhohi sala gisee maallaqa akkasii fide garte. Abdunaasir maa fuudhe jechuudha. Abdunaasir maa fuudhee godaan seenee lakkaa'ee gisee ilaalee firraan eegaatti faaya agarree oolu. Ati sakkaan agarra hanga inni fidu. Hanga inni fidu qooca dhawaan se'a. Ammoo YouTube maallaqa hedduu fide. Ni fide hedduu fida.
way duraan ka maallaqa fiduun seene amma ni fida an duraan haanuma arkanii fi YouTube irra beegas boodawaan inni gartee fiduus arkeetiin eega gaandaqee baankii irraa isin fuudha Abdunaasirii fuudha ni fida maallaqa doolaara qaceelaa laakiin nan garsiisa. Okay, Bilqis ati nama gargaartee YouTube kanarratti nama gargaartee email bantee fi yookiin gargaarsa kannitee fi hamilee kannitee fi YouTube eegal jetteeni bakka gahee ni jira. Laakiin waan takkallee banuullee hin beeku waan kiyyaa idiitii fi hundaa quda baankii Abdunaasirii naa fidaan jee YouTube kamiin banuu beekan beenu. Hin beeku laa namaaf illee banee hin beeku yoo naa banan fa'aa malee takkaa namaan bana. Takkaa namaan banna okay nama hamilee kannitee gargaar YouTube eegal jetteeni sin jiru. Laa jeen YouTube faayidaa qabaa YouTube waa irraa harkattaa jettee. Jeen ni jira laakiin baneef hin beeku yoon kijiba malee gaa kanarra kaayee jee malee. Okay. Gaafiin itti aantu dura oguu YouTube eegaltu kaameraa akkamiin eegalte? Yookiin telefoona moobaayilii akkamiin eegalte? Dura eegaluu keenya gaanaa fi Abdunaasir kaameraan waan eegaleef kaameraa durtakkaan eegale. Kaameraa dur sanarra nurra qaqqabu ture gaa eegasirroota gaa telefoona adda addaa kanarra baane eegaa sanumaafuu laa kaameraan eegalle. Kaameraa kadur ammoo. Kadur kaaseetaa. Kaaseetaa. Ammoo fideetiin si garsiisa yoo saniin eegalle sanumaanii oduma jennu gaa namni xaxawwee akkuma takkaan bakka geesse. Akkuma takkaan bakka ga'e akkasii gaa telefoona illee bitannee akkasii gaa akka namaatti ichi baanee akka YouTuberaa taanee magaachi baanee. Amma quwaalti bareedaan ifa waan adda addaa. Waan adda addaatti ichi baanee gaa gaafas gaa dukkana waan ta'eef sanumaafuu miti. Okay, gaafiin itti aanu akka yaada keetitti YouTubera jechuun maal jechuudha? Eenyuuf kan itti maqaa YouTubera? Namni kun YouTubera oguu jetteen nama akkami? YouTuberaa namni jettuun nama waa hunda fudhatu jechuudha. Yoo amma ati nama YouTubera gizee janga namni YouTuberaa kun nama jabaa ta'uu qaba. Namni kun arrabaas danda'uu qaba. Waa meeqa gaati danda'uu qabda nama laafaa ta'uu dandeessu nama jabaa ta'uu dandeessa namni YouTubera gizee nama laafaan YouTuberan ta'uu nama jabaatu YouTubera ta'a namni arrabaas fudhatee waan adda addaa fudhatee hoflat dabarsu namni ammoo YouTubera hin taane nama oo waayetteen illee jecha san aaru jechuudha. Waa nama waan ifiitiin dalagatu. YouTube ifii qabaatee. YouTubeis nama waan ifii qabaatee dhuunfaa ifiitti dalagatee itti jabaatee bakkaan gahu. Okay, Bilqistu akka ati dura oguu YouTube banattee itti yaadde bakka akkanaatiin gahe jettee itti yaadde akka yaada keetiitti geessee jirtu moo ganaa? Bikkaan itti yaadisan illee akkaan itti yaade geetiin jira ammallee ittiin achi deemaa. Takkuma takkaan. Takkuma takkaan. Ganaa akkuma lakkumaanii dhiitee bariitii akka jaansanitti gaasota suutaan naa bari'uuf. Inshallah. Okay, ni geessa bakka ati yaada keetii ninga abdiin kutu ambikkaan ninga jeesan abadan. Numan dhaabin ati. Numan dhaabu numan gaha ayyoon kutadhee waan takka ninga jee haayoo bikkasanii numan gaha. Okay, amma nama tokko jira YouTube kana laalees yookiin nama YouTube keessaa waa hojjetu laalaniiti namni kun dalagaan qabanii jedhan as keessa taa'aniiti lallabanii dibbee dhawaa dalagaan qabanii deemanii dalagatanii yookiin barnootaan qara'anii jedhaniiti nama YouTube kana dalagu akkana jedhanii mee YouTube faayidaan qabu faa jedhan mee ati ibsiif akka YouTube faayidaan qabu moo hin qabu? Laani qaba faayidaa guddoo faayidaa hedduu qaba inni faayidaan isaa guddaadha. Arrabsuun qaban bira dhaabbatanii jajjabeessuu qaban malee daawwattoonni keenyaa fi hordoftoonni keenya guutumattuu jajjabeessuu qaban malee nu arrabsuu waan fedhan illee waan hin jaalluti laakiin fudhachuu qabnaaf isaan laakiin YouTuberri faayidaa guddoo qaba. Faayidaa guddoo qaba. Yani namni YouTube kana keessa dalagu akkanuma taa'ee hin lallabu. Faayidaa irraa akkata namaaf faayidaa ta'a. Gorsa ta'a namaaf illee gorsa kan ta'a jechuun namni kun gizee waan kana dalagu gorsa amma waan takka irratti gorsa gizee kannitu akkanaa wayirraa barataa jechuudha. Waa meeqa irraa baratta? Sah YouTube kun akka magaalaati. Waan feete yoo kadabdee barreeffattee irraa bara feete siif as baasa siifis faayidaa qaba
namni viidiyoo malee YouTube irra gadhiisu kunis ififis faayidaa irraa argata atis faayidaa irraa argatta jechuudha. Akkanumatti olkaanii namni yeroo isaanii gubanii za'a 24 YouTube dura ta'anii yookiin kaameraa dura ta'anii akkanatti lallaban jechuudha. Okay, gorsa nama YouTube banachuu fedhu yookiin nama YouTube barachuu fedhu yookiin social media irratti dalagaa eegaluu fedhu. Mee gorsa akkam gorsita? Hasudaatu fa'a jira. Arraba namaatti irraa sodaata akkuma ati reefu jette. Laa sodaachuun qabanii akkan sodaanneen jaanii sodaa irraa dhiisanii as bahanii saniin jaanii sodaa dhiisanii. Okay, amma nama tokko jira YouTuber gurguddaa arganiiti kaameraa qaba fa'aa jira kun. An akkamittiin eegala daruurii kaameraa yookiin istiidiyoo guddaa qabaadheetiin akkasumatti dura eegala malee akkanumatti telefoona xiqqaan eegaluu hin danda'u jira. Laa eegaluu qaban. Nuti warreen haaseetati naam viidiyoo duriin jechuudha. Haaseetaatiin ka'ee galee laal oduma jennuu laal. Soota tokkaan ni geessa. Mush telefoonaa, mush wanni xiqqaadhaa, mush istiidiyoo, mush waan kanaa, mush kaameeraa san hundumaa'u telefoona waan qabduun as baatee. Gidaaruma mana keessa teessee. Mana keessa teessee silaa bikkitti bahanii alatti gabbaanii hin jiru. Saniifuu biyya teenya hin taane jiruun biyya namaatuunis haala baaniif irra manuma keessa kunoo achi deemnee as deemnee daddaleena jechuudha. Saniifuu sodaatina eegala as bahaa nuufufaa Oromoo teenyaa isiniin jenna. Wal guddisaadha. Akkasii hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin teenya taa'arraa kana fakkaatti viidiyoo keenya. Kana fakkaata galatoomii siin jaa waan asitti nu argamteef bilqeessituu. Isinis hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya galatoomaa waan ilaa asii kan nu daawwatte hedduu isin jaalanna. Akkasumatti hanga viidiyoo biraa wal agaruutti subscribe, like, share godhaa. Nageen nu jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share fi like fi waan hundi an bira dhaabadhaa.